guddina Facebook keetii irraa eegalee akkan ugguramne akkan cufamne akkasuma yoo monetize godhachuudhaaf barbaadde akka gartee dafeesiif ta'uuf akkasuma reestiraak adabbii adda addaa irraa sitiisuudhaaf walumaa galatti Facebook kan akka nama muuxannoo isaa guututti fudhatee itti fayyadamaa jirutti warra Facebook biratti kan silaalchisu kan namoonni hedduun gartee quban qabne mee irraan tana barumsa murteessitu kanaan isin qooda hedduun keessan akka itti fayyadamaa jirtan hin beeka warra hin beekneef nafaama tura. Tole viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u fi like share godhuun dagatinaa waan isin fakkaate comment jala barreessaa. Facebook keessa profile keessan kan irratti tuutan professional dashboard kan jedhu kan irratti tuutan irra ol siisitan jala dhumarra creator education tayyattan irratti tuutan. Creator education jalama topikii mata duree sagaliitu jira jechuudha barumsa sagaltu jira. Wanti kun amma maalinni Facebookiin fakkeenyaaf akka namoonni Facebook fayyadaman kun asirraa gartee muuxannoo akkaataa maaltu dhorkaa maaltu gartee dhorkaa miti amma kun koorsii seera Facebookaa fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma waa sagal kana keessa ta'a afuraffaa irra jettu tan creator tan haa filadhu ati ammoo tokkoffaa sanirraa eegaltee akkasumatti itti hufta. Anama fakkeenyuma jalqabaa isin agarsiisuudhaaf creator irratti tuqa. Anama gartee duraan waan itti godhee jiru fi raayitii magariisa qaba jechuudha hundi isaa keetirratti gartee raayitiin kun hin jiru jechuudha. Viidiyoolee as keessa jiru kunniin qajeelfamaa ma jenne kanneen viidiyoo kana hunduma isaatiyyuu bakka gaditti viidiyoo lama bakka gaditti viidiyoo jalleesse dhufuu danda'a gaggabaabaadha. Viidiyoo san dhageeffattee xumurta. Asirratti waan tokko waan isiniif dhaamu barumsoota as keessatti kennamu asumaan hojiirra oolcha yoo afaan beetan jechuu kiyya kan beeyne illee rakkoon qabu. Egaa viidiyoo dhageeffatteetiin xumurte booda irra ol siisitee gara jalaatitti akka viidiyoo san dhageeffatteetiin gartee wantoonni kunniin si galee akka mallatteessu jechuudha. Jalarratti maarkii ol dantaaytu tanarratti raayitii goota yookiin takka takkaan raayitii irra godhuun dandeessa. Viidiyoo hundarratti urjii sii kenna sagalirratti urjii sagali mee amma kiyyara seenee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf afaan urjii sagal qaba barumsa kana fudhee xumuree jira jechuudha. Keellee akkanatti siif kenna jechuudha. Akka irraa gammaddan abdiin qabu waan isin galee jiraate komantii jiran barreessaa.